Asoosama hawwii kutaa 19ffaa barreessaan Isaayyaas Hordofaa. Bakareen nagadaa damma foolleetti naqee quphaneessi sagadaa hamma bootteetti galee abbaan koof abbaan kee wajjin saawwa yaasanii afaan koof afaan kee walitti qadaadanii laaftoo jedhan taa'inii sirra caatii baaddishee waashoo lama yaadinii si tabsaate yaadi kee qamalee muka murtuu shakashakti malee kashalee durbatumtuu hin gabaabbatteef malee jenna amma nan irraanfadhe malee barani dargaggeessa ture akka kanatti durba keessaa bareedinaan kan akka kee hunda caalu ilaaleen itti sirbaan ture jedhanii kolfanii ishees kofalchiisan. Obbo Ayyaanaan ammas xiqqoo itti yaadanii qabdoo beektaa jedhanii gaafatanii hawwiinis utuu deebiin kenniniif kolfuutti kaate. Obbo Ayyaanaanis maali egaa qabdoo illee wallaaltu dargaggeessi jaalallee isaa wajjin iddoon inni qabdoo taa'u yeroo ijoolleen durbaa qoraan funaanuuf caakkaa deeman yeroo laga bishaan waraabuuf deemanii fi iddoo sirbaatti egaa durbi jaalallee ishee wajjin iddoo akkasiitti qabdoo teessi iddoo sirbaatti dargaggeessi durba dhungachuu sirriitti hin beekne akkas jedhee durba garaan isaa barbaadetti sirba. Sagaleen koo moogaa laga nan ceesisu kan kee fooliin booka gadi naman teessisu ol galeen bajjii rafaa na takaale coqorsii domboshee sanyii namaa yoo wallaale na gorsii yoon beekeef natti kolfii goobanaan geeduu be'ee warqee bittillee hin jenne koo garaan fagoo na'e kan kee shirillee hin jenne warri godaa bullisoo bulluqaan koo busaree maa cabbee raftan taloo guntutaan kooruu malee jedha dargaggeessi yoo durbi boonuu barbaadde jedhan. Cabee jechuun maali? jettee gaafatte. Obbo Ayyaanaanis cabeen durba harmi ishee dargaggeessan gammachiifneedha kan dargaggeessi itti gammadu guntuti ishee akka gaanfaa yoo dhaabbateedha jedhanii hawwiinis suuta jettee guntuta ishee gadi of ilaalte. Obbo Ayyaanaanis ija dalgaan hawwii hatanii ilaalanii kolfanii. Hawwiinis akka isaan ishee argan bartee akka qaana'u taatee kofalte. Obbo Ayyaanaanis itti fufan. Egaa lafa sirbaatti dargaggeessi tokko tokko kan sirba sirbuu sodaatu jira. Durbi qabdoo taa'uu diddus ni jirti. Yeroo kana dargaggeessa akkana jedhee itti sirba. Badhaasaa sirban sirbuu duuba dhaabbatee gala yaa durba qabdoo didduu fuudhamaa dhaqee jedha jedhanii tokkicha kolfan. Hawwiinis baay'ee wajjin kofalte. Maali kunoo arrabsoodhaa jette. Obbo Ayyaanaanis akkasuma arrabsoo kan caaleeyyuu jedhanii ni sirbu. Ati magaalaa keessatti dhalattee guddatte malee utuu baadiyyaatti guddatte aadaa Oromoo sirriitti beekta turte jedhani. Dargaggeessi durba jaallatu akkas jedhee weeddisa. Okkotee gaafa farsoo gaanii gaafa yaadanii domboshee gaafa qabdoo gaariin gaafa yaadanii hoolaan abbaa batansaa baala bunaa dheeddii loomaa ilkaan agamsaa nyaara butaa deemtii ittiin jedhanii. Yoo gurbaan intala jaallatee warri intalaa immoo isa jibban immoo akkas jedhee weeddisa. Manni keessan na jibu isintuu ijaarrataaf malee warri keessan na jibbu situ na jaallataa malee karaa Jimmaa Abbaa Jifaariin daalachuun gabaatti leelu ija jibbaan na laalee jaalala garaa na beeku ittiin jedha. Hawwiinis haala ishee fi ladii yaadattee utuu yaadin gidduutti dhugaadha jette hafuura dheeraa baafatte. Obbo Ayyaanaanis ilaa kunootika haalli kun sirras ga'ee jira jedhanii wajjin kolfan. Yaa intala nana kan bara dargaggummaa koo na yaadachiifte miti jedhanii hawwii kokkofalchiisaa yaaddoo ishee irraa deebisan. Utuu akka kanaan haasa'anii magaalaa Amboo fagootti arganii ilaa sun ammoo Amboo jedhama hagar hiwootii jedhanii maqaa geddiran malee. Hawwiinis maaliifi jetteen. Maal beekna maqaan Oromoo irraa fokkisa jedhaniiti kan jedhan. Eenyu isaan kan maqaa jijjiiraniif?
jettee gaafatte. Isaanis mootummaa gita bittaa saba Amaaraa kan amma uummattoota Itoophiyaa olaantummaan bitaa jirudha kan jedhanii itti fufanis afaan Oromoo afaan boodattafaa yoo ittiin dubbatanii fi ittiin maqaa moggaasan akka afaan Amaaraa hin bareedu jedhanii dhiqan. Uummataaf afaan Oromoo sababii tuffataniif maqaa nuti Oromootti itti of waamnu nun waamanii. Haala kanaaf gara biraadhaanis mirga namooma keenya dhiitaa jiru. Garuu ni tura ta'aa malee guyyaan maqaa keenya isa dhugaa fi mirga namoomaa keenya itti kabajannee gabrummaa kana jalaa baanu ni dhufa. Barri mirgi sabummaa keenya kabajamee ofiin of bulchinu fagoo miti jedhani. Oromoon maqaa biyya isaaf moggaase fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee, Addis Ababaa, Bishooftuu, Debra Zayit, Walisoo, Giyoon, Hoolota, Gennet, Bulee Horaa, Hagara Maariyaam, Ciroo, Asseeba Tafarii, Adaamaa, Naazireetii jedhaniiru. Kana malees nafxanyooti erga Finfinnee gabroonfatanii booda Finfinnee Addis Ababaa jedhanii maqoota gandootas akka isaaniif tolutti jijjiiranii moggaasaniiru. Akka fakkeenyaatti yoo siif kaasee Roobii, Nifaas Silkii, Dildila, Inxooxxoo, Ekkaa, Yekkaa, Hurufa Boombii, Jaalmeedaa, Birbirsa Gooroo, Piyaasaa, Doobbii, Qecenee, Agamsa, Markaatoo, Malkaa Daabbuus, Chirchir Godaanaa, Daalattii, 4 kiiloo, Caffeetumaa, 6 kiiloo, Qarsaa, Kaazaanchiis, Sardaa Tursaa, Caasaa Safar, Meeksikoo, akka kanaa sirna Garbii, Sangaayyaa, Sillaasee magaalotaa fi iddoowwan Oromiyaa biraa Qiirqos maqaa giddiraniiru. Maqaa namaallee Indee, Aantee Ooyimaanchi, Himassaleech, Qoonjoliich, mucaan si fakkaatu kun akkamitti maqaa fokkisaa akkasiitiin waamama jedhanii maqaa isaa yookaan maqaa ishee akka giddirattu dhiibbaa irratti godhu. Haala kanaan sammuu uummata keenyaa garboomsuudhaan mirga keenya dhiituu irra jiru. Tas Oromummaan gaarii miti, kanaaf gita saba aangoo mootummaa irra jiru Amaaraa ta'uu qabdu jedhanii labsiidhaan hin labsine malee sirni nafxanyaa kun saba Oromoo Oromummaa isaa agarsiisuuf kallattii maraan kan inni hin godhin hin jiru. Garuu kunis ni darba jedhanii yaadaan fagoo deeman. Ammas haasaa isaanii itti fufuudhaan dhalooti ammaa itti gaafatamaa guddaatu isinirra jira. Nutillee warri jaarsaa sichi umurii kana booda bara meeqa jiraanna jedhanii haasaa isaanii akkuma raawwatanii Amboo ga'an. Awutoobisii irraa bu'anii laaqana nyaatanii otoobisii isaaniitti deebi'an. Obbo Yaanaanis haala kanaan utuu haasaa garaagaraa ishee asoosiisanii magaalaa Finfinnee ga'an. Kunoo egaa magaalaan Finfinnee mana gurguddaa gamoo tooraan galanii ijaaraman karaa foddaa otoobisii barcuma ishee irraa ol kaatee takka gara bitaa takka gara mirgaan kan jiru ilaalaa turte. Akka kanaan otoobisii isaanii dhaabbii otoobisii Agamsa yookaan Markaatoo ga'ee dhaabe. Yeroo otoobisiin hawwiinfaa buufata isaa ga'u sa'aatiin 11:00 ta'eera. Hawwiin calluma jettee akka gowwaa bitaa fi mirgaan namoota walakkeessa yaa'an ilaaltee baay'ee jeeqamuu jalqabde. Rukuttaan onnee ishee baay'ee dabale. Ka'ii egaa mucaa koo ni buuna. Tole jecha isaan faana buute. Hawwii shaanxaan kee jedhanii ishee gaafatan. Isheen garuu fajajjee akka gowwaa asiif achi mimil'attee naannawaa ishee daawwatti turte. Kan isaan isheetti dubbatan qalbiin hin dhageenye. Hawwii jedhanii gatiitti ishee tuqanii akka nama hirriba irraa dammaquu yee na waamtanii firri kee firri kee numnee mee irreen mul'atu mee isa dhiisii dura shaanxaa kee fuuna inni hin dhibu
jedhanii harka ishee akka mucaa daa'imaa qabanii gara shaanxaa atoobisii irraa bu'aa jiraniitti deeman. Booda shaanxaa baay'ee gidduudha kan ishee lamaan tokko tokkoon lafarra harkistee gara moggaatti baaste. Kana booda gara moggaa mooraa dhaabbii atoobisichaa deemanii dhaabbatanii dalasaa eeguu jalqaban. Utuma isa eeganii saayitiin dhiya keessaa 12:00 ta'e. Aduun lixxee dukkanaa'ee ibsaan daandii magaalaa irraa ife. Obbo Ayyaanaan hawwii irraa lakkoofsa bilbilaa mana dalasaa fuudhanii gara bilbila uummataatti ishee fudhatanii deeman. Yeroo baay'ee itti deddeebi'anii bilbilanii deebi'an. Hawwiin caalaatti sodaa guddaatu itti dhaga'ame. Boo'uu jalqabde. Obbo Ayyaanaanis akka itti aaruus ta'anii amma maal taatee boossan intala koo utuu ani si bira jiru maaltu narra ga'a jettee yaaddofta? Yoo firri kee hafee anatu asitti qofaa kee biyya hin beekne kana keessatti bakkeetti si dhiiseen deema jettee yaaddofte? Galgalas mana isaatti bilbilee dhufuu kee itti himuu dandeenya jedhan. Akka sodaan tokko illee itti hin dhaga'amne jajjabeessan. Kana gidduutti gurbaan dargaggeessi tokko konkolaataa Peejoo moodela 504 haaraa keessa bu'ee gara Obbo Ayyaanaatti kokkolfaa fuullee isaaniitiin itti dhufe. Abba baga nagaan dhufte jedhee gatee isaan dubbise. Isaanis Hawwii wajji wal barsiisan. Hawwii wal bari ilma kooti Caalaa jedhama. Hawwiin jedhama jechuudhaan harka qabdee maqaa ishee himuudhaan wal baran. Kana booda Caalaan waa'ee namummaa isaanii gaafachaa waliin haasa'aa turan. Abbaan gallaqaa maal tafe? Mee xinnoo turraa firri ishee kan dhufee ishee fuudhu ni dhufa. Xinnoo eegan bilbilli mana isaa hin deebisu tarii as dhufaa jira ta'a jedhan.